Qormaanni seensa yuunivarsiitii bara kanaa kan marsaa 3 laatamu eegalee jira. Qormaatichaa fi haaldureewwan adeemsa qormaata kanaa keessatti raawwatan ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kan kennan ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaan qormaanni kun bara darbe karaa maarsariitiin kan laatame dhibbeentaa 25 qofa ta'uu himuudhaan bara kana gara dhibbeentaa 62tti guddisuun akka danda'ame dubbatan. Yeroo xaanutti guutumatti waraqaarraa bilisa gochuuf akka hojjetamus eeran. ዘንድሮ በ3 ዙር የሚደረግ የበይነ መረብ ፈተና qormaanni karaa maarsariitiin marsaa 3 laatamu kuni barattoota bara kana qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatan dhibbeentaa 62 uwwisa. Kanaaf akkuma amma dura karaa waraqaa qormaata kana fudhatu karoorri keenya guutuunsaa karaa maarsariitiin kennuu ture. Ta'ullee kutaalee biyyattii bu'uuraalee misoomaa gahaan qabne gufuu waan nutti ta'anii fi ammaaf dhibbeentaa 62 qofa maarsariitiidhaan kennaa jirra. Yeroo itti aanu guutummaatti waraqaarraa bilisa gochuudhaaf karoorfanneerra. Yeroo kara yerootti barattoonni sirna barnootaa haaraa kanatti madaqaa jiraachuu kan himan Piroofeesar Biraanuun kanaaf baroota darban caalaa bara kana qabxii fooyyaa ni galmaa jennees abdanna jedhan. በዚህ ዓመት በፊት ከነበረው ከፍ ያለ ውጤት ይገኛል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። bara kana qabxii amma dura ture caalaa fooyyaa eegna. barattoota keenya qormaata kana fudhachaa jiraniifis firii gaarii hawwinaa fi akkuma barame qormaanni kun hannas ta'ee waliin dha'iinsa kamuurraatii bilisa kan ta'edha. Qormaata barattoonni dandeettii isaanii qofaan hojjetanii bu'aa dadhabbii isaanii itti argatanidha. Barattoota dandeettii isaaniitiin baratanii yuunivarsiitii eebbifamanii biyya isaanii tajaajilan barbaanna. Kuni dhaloota haaraadha. Barattoota qormaata kana fudhachaa jiran maraa fi firii gaariin hawwaa fi qormaata irraa eegalee barattoonni xiinsammuun akka cimanii fi qabxii fooyyaa akka galmeessan deeggarsa addaa taasisaa fi turre kan jedhan ammoo sagantaa jalqabsiisa qormaata kutaa 12 kanarratti kan argaman hoogganaa biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatuti. ከታች ጀምሮ እስከ ላኛው የስልጣን እርከን ድረስ የአስፈላጊ የሚባሉ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ወደ ፍደቶኒ ሰደርካን ጅረን ሁንዲ ወሊን ta'uun qophii barbaachisu hunda taasifneerra. Adeemsi qormaatichaas naamusaa fi naga qabeessa akka ta'uuf hawwiin qaba. Dursinee barattoonni keenya qormaataaf akka qophii ta'an xiinsammuun akka of qopheessan hubannoo dabalataa qophii kanaaf isaan barbaachisu argataa turan. Nus barattoonni keenya qabxii fooyyaa akka fidan isaanii fi maatii isaaniif carraa gaarii hawwinaaf.